Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Ummaayyuu wartaatan hundi keessan ashamaa harka foonii jirra jirtu ilmaan Oromoo. Baga jiraattanii isiniin jedha daawwattoota kiyya. Alhamdulillah anis nagaa jira. Fedha rabbii guddaatiin har'as deebi'ee dhufee jira. Warroonni amantaa biraa hordoftanis ashamaa harka foonii isiniin jedhe. Warroonni chaayinaala kiyyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan laayik gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni duroo maatii kiyya taatan baga nagaan na eegdanii egaa har'allee piraankii akkaan bareedduu takka qabadhee dhufe piraankii sanillee nurra hojjettoo jettan mucattii adaada'anii jedhamu takka adaadaa tiyya jechuudha obboleettii haadha tiyyaa irraa hojjechuuf dhufe maalirra dalaguu feetawoo jettanii dhiyenna kana bilbilaaf jecha namni akka kalee walii baasaa jiru argitanii jirtanii egaa maal jedhaan isinii fakkaate madaamii tiyyatu bilbila akkasitanii qabdi. Bilbila akka gurbaan kalee baasee gurgureeffisan jechuudha. Bilbillumti tuni maaluma qabdi jedhee madaamiin chaarjirra kaattee biraa deemnaan bilbila isii odoo gurguru chaarjirratti suuraa na kaaftee amma namtittiin balaa kana natti buuftee kalaas biyyi si galchuu malee naan jedhaa jirti barbaadde mana qayyaradhu naan jedhaa jirti jedhaani waan isin jettulee walumaan laallaa hangaruma viidiyoo kanaan na faana tura affeerraa kiyya laayik sheer gochuummoo hin dagatina laayik godhaa. Komantiilee yaada keessan ibsadha. Waan dogongora ta'ellee mootiyyuu karaa komantiitiin naaf barreessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Walaa jajjabeessinu akkasii ana qofaa miti warroonni reefuu yuutuuban lafaa dhufaa jiran jajjabeessanii isiniin jedha. Akkasii amma gamanumaan gara bilbilaan godha. Itti bilbilee jechuudha. Na faana tura. Shabakaan jiru fakkaata. Aloo. Haala sirra cufee olee Maa hin kaastu jetteemu. jechuun achi larniing hin jenne. Okay. Mana jirta moo ala jirta? Wallaahi reefuu dachaanii namitti takka gorii fuudhee dhufe. Miktashfaa tawaam deemnee turre har'a. Wallaahi akkasiin jedhu amma Abudabii dhufuu dandeetta makiina madaamiti. Maali hoo sa'a 10 walakkaa dhaban. Innaa maal godharee? Maal taate maa? Madaamii ta'e kadhadhuuti makiina obboleettii tiyyaa yookaan immoo tiyyuu adaadama tiyyaa rakkatee isii bira dhaquu barbaadaa jedheeniiti kadhadhume baakkeef kootu. Way gudi sa'aatii 11 amar jamiyyatti jedhamittiin ilma hin qabdu makiina ilmaatti jala laalti haaki natti hin kennitu. Akkam godharee bannaa ishee jechuun beektaarraa gudii ta'e. Maali? Amma aga jechuun sirra wanni jedhe kana namtitti na waamtee bara wanni jedhe bilbila namtitti maayii kana olii gadhoo kan takka argitee silaati feesbuukaa binaan irratti. Mucaan kalee baasee gurguree fi bilbila iPhone Pro Max maal bite jedhan san. Bilbila san namittiin xiyyan qabdi beektaa. Ani jechuun akkanatti seenee bilbila chaarjirra kaattee isiin biraa baate beektee galgala kana. Bilbila san fuudhee sila bilbilumti tun maaluma qabdii warri kalee walii baasee walii gurguru kun walii bitu kun jedhee isii osoo goroggoruu beektaa laalumaaf akkanuma odoo goroggoruu bilbilis suuraa na kaafteedha beektee. Achi mootiyyuu amma kalaasi namittiin hin agartee bantee jennaan argitee bilbila ati fuutee naan jennaan hin fuune jedhee wakkadhee eegas immoo suuraa kiyyanatti as qabdee na agarsiiftee galgalaatii loltee balaa kana boofti beektaa kalaas mana jijjiiradhu yoo barbaadde si galcha yoo barbaadde mana jijjiiradhu na biran dalaydu jette. Innaa amma mootiyyuu beektaa namtichi illee dhufee jennaan kalaas edhanumaayyuu asiin buluu hin qabdu jedhee lolaa jiranii. Amma kalaas makiina madaamii kadhadhootumaan kootu kalaas taaksii. Taatillee ijoolleen tokko irratti iPhone 40 jettee faarsiti silki magandaa maal goota rabbii jedhi harkaan qabatte. Jechuun bar laalumaa fi ani wannummaan kalee walii baasanii akkatti kalee gurguraniitiin bilbila walii bitan kun maaluma jedheetuma isi malaaluuf beekte isiin immoo hin qabdi.
akkasitti kalaas yaani akkanumatti ilaaluu fi eegas mootuyyuu allaalumaa fi biyya keenyatti kalee walii baasanii biyya biraatitti kalee walii baasanii walii gurguranii bilbila kana walii bitaa jiranii bilbila kana maaltu keessa jira anillee oda sana jetteen bitadha jedhee ilaalumaa fi jedheen bilbila kiyya laaltaaree bilbila kiyya irratti barattaaree jettee akka wayina godhatte beektaati ambuma. Yaa Rabbi amma qo'ee namichillee akka isin jedheera ishii. Qaata lolutti jiranii bakka ishee sila kalaasaan maan yeroo kana taaksiillee argadhu bakka akkamiin godharee kootu madaamii kadhadheesi yoo siisi. Abbaayyuuni taaskillee argatu amma osoo hunduu nu birattuu sin amananii beekame nu birattuu sin amananii namitti ergi nu kalaasii kadhanna silkii yookaan immoo binnee haarawa akkasumatti deebisnaaf yoo silkiileen jala kakarrabsiifti ta'e. Jechuun bilbila jechuun akkamitti binnaaf birrii guddaadha bara diraama 5,000 jedhanii. Haa ta'u qaamaa birrii ukkaas caalee maa biyyallee galurraatillee mootuyyuu mindama ji'anis yoo ji'a takka hojjedhe mindama ji'a takkaati walumatti daddaballee silkima san haarawa binnee kennuu fida malee. Baromaan goone ani barhoomaan goone ani akkamitti amma qaaniifoo akkamii as taaree si jemman ani danaa buluun barbaadu makiina mana miti kun kooti. Kun qabu maala rabba nama feete nama godhaatu waan biroo hojjetaa jirra nutu si kadhataa maachii yoo baate rakkoo hin qabu nu bira dhufta garuu abbaa yuunitii wal dhabda beekta. Amma akkasiin jedhu ka'a. Jaarsa keetillee wal dhabda waa hedduu dhabda kanaafu achumatti namitti sii kadhanne. Ani waan siin jedhu dhagaan jirtu ati. Dhagee bar jamiilaan sila osoon argu akkamittiin ishee akkamittiin osoon argu wal isin dhabsiisuu barbaanna ishee. Itti hima kalaas itti hima siin jedhaa jira bara isallee itti hima. Yoo achi dhaqee siniin jedhe itti hima nama meeshaalee kalaas dhiisee biraa deemuudha akkam godharee amma jechuun ani bilbila birrii kan hundaan bilbila bitee kafalaa fi homaa hin goone bar bilbila inuma laale malee. Akkuma jirti maalum dhageeffadhu maalumatu isii keessa jira jechuun bilbilummaan akkanatti namni afarsu kuni jedheetu maal laaluu fi bane malee anumaa bilbila isii keessaa umallee hin barbaadadhu saniinuu cufaa jirti rasmiin cufatte. Silkii dhis jaraa sarratanyaan akka harkaan qabattu barbaadan ati giddimaan wajjin mana galla malee uummanni kun akka nun jaalanne beekta maal goota harkaan qabatta bakka yoo inni shigeta silkii mahaara obinnee gadinaaf yoo inni diddeemmoo akka biyyatti. Ati amma mataan jechuun amma kasiin jedhu dhuftee na fuuta moo nan fuutu waan biraa akkanatti qaayitu hin barbaadu. Dhuftee na fuuta moo nan fuutu. Sagee gaafadhee abbaa yuuni afaan kiyyaan amma kun amma birrii wayii xiqqoo keessaa qabaatti bilbilee jechuudha afaan kiyyaan gaafadhee yoo isaan fuudhaa jedhan rakkoo hin qabu ammaani wanti itti bilbilee saafii wajjin isatti bilbilee isa wajjin dhufee si fuudhaan. Anasuma darii qabu dabiitirra jira. Amma ati nan gubini dhageetta nan gubinis hin jedha. Ciqii maan abbaa isa sa'a mana si gaafate wayi jechuun abbaa yuuni si gaafate ana mika si gaafataati jiru jechuudha. Laa yaa eesin na gaafate jamiijee mana koontiraataa jirtaa seeraan jirtaa wanni takka wanni isaan si godhuu danda'an hin jiru aslan galuuyyuu kaatee ji'a muraasa bicha si hafe ani ofii kiyya akkasii filadha malee achii baatee boodaan mallee bultii ta'e ani hin barbaadu wallaahi. Ishii jechuun boru ganama bitaa fidaa kaa bilbila hayaa. Bittee fiduu dandeetta boru ganama? Illee amma bakka ji'a fixuuf guyyaa muraasa bichaan. Ani jechuun ka ji'a fixu ka yoom ka ji'a fixu siin jedhan kalaas edana waan goot bakka fuutee bituu qabda bakka maal gochuu danda'a eega jechuun hin dhufini naan jette bilbila ambaa bakka fuutee bituu qabda ka. Bakka bilbila ijoollee sadiitu jira gibbii kana keessa na wajjin nama afurii jararraa itti fuuneti akkasitti ji'a lama dalagee kafaluu filadha garuu ati jaarsa keetiin wal dhabur. Yaaki fayyaa hin qabdu bakka jechuun xiqqishumallee yaaddu jechuudhaati. Ana meedana akkatti bulu dhabaa jira. Qooyan ishii ana akkasiin jedhu ati bilbila san qabattee jirta argitee jirta ati qabdaa bilbila san. Ani bilbila osoo bilbila san qabadhe ani maalin godhaa bilbila binnaaf seen jedhe sanumaaf fituuf ani bilbila maalin godhaa bilbila san qabadhe. Abbo hojii keenya dhuuf akka hundattuu an piraankisi godhaa jira jedhe. A'uudhu billaahi tuma jettiin taphadde wallaahi ladii ati sila qoy waa'ee piraankii malee. Anarraa beekatuun kiyyallee dhoolli beekta. Saanuu ati natti bilbiltee jennaan natti bilbiltee yaani natti babarreessitee jennaan reefuma kana yaadadhe. Ammaal godhaa bilbila namtittii fuudha yaaki. Namti barkinoo ijoolleen samoona kan ayfoonii 40 jettee akka tolii gadhoofti wallaahi an dhugama see dhugaa dubbachuudha kan dhugama see wallaahi. Anillee beekta achumarra yaani naa dhufe ijoolleen suuraa olii gadhoofanii beekte.
akkasitti achumarraa yaadni naa dhufee garaagara naa farsanii bilbila sanii sanumaaf illee piraankii maa isirratti hin dalayne jedhee ana nan dandeettuu narratti hin dalaydu naan jettee mi tana dura jechuu saniifin sirratti dalage. Oduuwwan biraa ta'e ammallee garuu hin saddaquu ture garuu gara telefoonaa kanaan dhufnaan hin dhugama madaamii jala akkas goote jedhee beektaa dhugaa dubbachuudhaaf dhugama na fakkaate. Namittiin osoo godhellee uumaa xaaxaa hin qabdu hin qabdii garuu osoo fuudhellee ilaalee nama akkasitti wanni jedhuu miti. Akkasii hundaafuu piraankii Ani taatee garuu jirti. dhugaa dubbachuudhaaf osoo jalallee fuute silkii matana edana birrii gara walitti guuree qarshii 5,200 biteeti. Silkii sana achitti deebisuun filadha malee achii baatee akka abbaa mana keessatti walitti fuutan hin barbaanne hundaafuu piraankiin keessii milkooftee jirti. Abboo wallaahi bara ajaa'ibaa yaake maashaallah tabaarakallaa sirraa jedhee jira. Osoo rakkadhellee rakkoo na baastee jirta galatoomis jedhasumaan adaadaa qaaliif gaarii nama adaadaa qabaachuu wayya sanuu qabaachuu. Egaa akkasii ammaanii viidiyoo maal jechuu barbaadda viidiyoo si maraa jira kun maal dhaama? Wallaahi wanni jedhullee baay'ee hin qabu awwal marraa firaankii yeroo jalqabaatiif situ narratti hojjete. Uummata ummayuunini Subscribe godhaa jedhi. Egaa akkasii hordoftoota kiyya piraankiin kiyya kana fakkaata akkasinitti tola abdii qabaa laayik godhaa koomentii barreessaa yaada keessanii warri maatiin taanillee maatii naaf ta'a laayik illee godhaa bira hin tarinaa yoo xiqqaate daqiiqaa 4-5 laaltan malee akkanumatti biran tarinaa isiniin jedha. Na yaada qabdu haa kennattu bilbilaa artiisillee. Aloo maal jettees shabakas si baase dubbadha. Namitti sirraan dawwale beektaa qaxxitaa dawwalamuun cufama. Asumaan ollaa jirti bakka achumaan itti naa himnaadhaa mikaatummaan bakka akkuma kiyyaatti ta'iiti. Kunoo dubbadha. Si waraabaa jira sagalee. Egaa akkasii kabajamtootaa fi hordoftoota bilbilli isii didee jira hedduu dhageessaan jiru. Akkasii isiniin jedha laayik godhaa koomentii barreessaa sabskiraayib godhaa walaa jajjabeessinuu isiniin jedha ilmaan oromoo ani bilbila namtitti illee hin fuune osoo fuudhe iyyuu rakkoo qabdu waanuma ijoollee maayee kana iPhone Pro Max kalee gurguranii bituu qaba abbaa manaa qabullee abbaa manaatiin kalee ta'e gurgurinaa biti jedhaanii jira. Jaalallee qabullee jaalallee isaatiin kalee ta'e gurgurtee naa bituu qabda jedhanii kan adaa wal godhu jiranii. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa dalayni illee bitachuu hin dandeenyu rakkoo hin qabu warri mana madaamii keessa jirtanii jabaattanii yoo dalaydan ji'a 3 ji'a 2 kanarra isinitti fudhatu hin bitattanii akkasii isiniin jedha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh baay baay.